Viidiyoo kanarraa waa hedduu argattanii waa hedduu barattan jedhee yaada. Asumaan saabskiraayib laashir gochuun irraanfatina hanga xumuraatti nu wajjin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keessan biraa jiraatu jecha asumaan saabskiraayib laashir godha. Asitti akkuma isin argitan kana kinooti dhadhaa miicaa jira jechuudha. Dhadhaa manaa ka ta'e miicaa jira maashaallah. Gurraacha kun keessatti maal jechuun keessan hin oolu. Absuudaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti hin miicaa jira. Dhadhaan hanguma fedhe dhadhaa manaa dhadhaan nutsuu miicamellee yoo ta'e wanta keessa bahu asitti walumaan laalla jechuudha. Akkuma isin argitan kana kinooti areera kanatu iyyuu keessa bahe jechuudha. Maashaallah akkuma isin argitan kana akka gaariitti bareechisnee haala kanaan miicimee jira jechuudha. Maal hojjechuuf akka deemaa jirru hanga xumuraatitti na wajjin turaa isiniin jira. Erga miicee geessee kinooti mandajaan qabatee asitti baay'isaa jira jechuudha. Namoonni tokko sukaayii bichaan baay'isan se'anii as biratti kinooti sukaayiidhaa fi margatu jira. Marga wayii tura margi qaqal'aa wayii isa san jechuudha. Absirratti illee absuudaa gurraacha kan akkanuma jirama isaatti naqna. Hommata kan goonu as biratti absuudaa adiidha. Kinooti kan itti naqaa jiru absuudaa adiidha. Asitti illee qaraafaadha jechuudha. Namoonni barbaadan wantoota barbaadaniin fayyadamtanii waan ofii hajamtan itti naquu dandeettanii as biratti kororimaadha. Kororima biyya keessa san waan hin qabnee fi kan itti godhe jechuudha. Isin kan barbaadan godhuu dandeettanii biyaansi wanta mana keessaa qabuun baay'isaa jira. Akkuma isin argitan kinooti waa afurii kan margaa malee jechuudha. Akkuma isin argitan kinooti maashaallah haala kanaan absuudaa jirama isaatti naqee takkaa jira. Qimamni kaawwan illee bulleessee hanganaaf gaha jedhu itti godhee jira jechuudha. Akkuma isin argitanii sirriitti bakkisaa jira jechuudha. Qimamiin bareedaa yoo baqee jechuudha. Dhadhaan hedduu bareedaa akkasumas sirri urgaa hallee yookaan ammoo bishaan dhaa'e jechuudha. Argitanii arafaa haga inni fixatutti jechuudha. Katakattasiisu arafaa haga inni fixatutti yookaan hoomacha isaa jechuudha. Gubbarraa kan hanga inni fixatutti akkanumatti takattasiisu jechuudha. As biratti wanti isinitti himuu barbaadu wanti an hojjechuuf deemaa jiru as biratti daraqoota godhaa jira. Daraqoota kana daabboqoloodha. Daabboqoloon hojjetamee gurguramullee hin jira. Haa ta'u malee garuuyyuu akka abbaan hajamu sanitti miti zayitii waan itti godhamee jiruuf inni sunniin keessa lallaafa. Inni kun garuu ofii kenna akkanatti maqasiidhaan murree kinooti akaawuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Maxabashaa irratti akaawuudhaaf yeroo gogee jechuudha sirriitti keessaa mul'ata. As keessa wanti inni jiru soqidda xiqqashoo wayiin qaba. Sukkaara wantuma kana bichaa walitti sukkuumame jechuudha. Soqidda xiqqashoo wayii maqamaa fi itti aansee sukkaara jechuudha. As biratti bassoo gingilchaa jira jechuudha. Maal akka hojjechuuf deemaa jiru hanga xumuraatti na wajjin yoo turtan hin argattan jechuudha. As biratti bassoo gingilchaa jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana bassoon kun maashaallah bassoo hedduu urgaayaa bareedaa ta'e namoonni barbaadanii yeroo bassoon daasifamullee akkamii akka daasifamu yoo na gaafattanii koomentii irratti isinitti hima. Viidiyoo isaa isiniif waraabee hin jiru. As bira saafaa qopheeffadhee dhiqadhee dhadhaa itti dhimbiibaa jira jechuudha. Kinuma maxalayaadhaani cuukkoo yookaan micciirraa jechuudha. Afaan lamaan beekaa isin maaliin akka beektan hin beekani. Bassoo dhadhaan sukkuumame yookaan jechuudha argitanii. Isa san hojjechuuf deemaa jirra. Akkuma isin argartan kana dhadhaan saafaan guddaa waan ta'eef malee dhadhaa baay'eetti naqne jechuudha. Dhadhaa dura isin argitan hundumatti naqne kinooti as bira bassootti waliin gaachuuf deemaa jirra. Hunda isaa bakka takkatti gadi hin naqnu. Bassoo yeroo kamiyyuu yeroo sukkuumamu suutaan jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah suutaan itti godhaa sukkuumna jechuudha argitanii. Bassoonni fi maraattuu harkaan suuta qaban jedhanii sirriitti yoon sukkuumini bassoon cuukkoo yookaan micciirraa hin ta'u sukkuumaa sirriitti barbaachisa. Sirri sukkuumuu qaban jechuudha. Humna nama gaafata nama humna qabutu hojjeta jechuudha. Hoomata akka wanti asitti itti dabaltan hin jiru dhadhaama saniin. Bassoon durallee waan soqiddaan daakkamee fi soqiddaa akkasumas sukaayiidha. Qimamoota abbaan ofiin hajamu itti godhanii erga daakkamee booda dhadhaalleen qimamii qaba. Akkuma isin argitanii bassootti wanti nu daballu tokkochillee hin jiru jechuudha. Kama dhadhaa ittiin baay'ifame sani qimamii dhadhaa ittiin baay'ifame sanii homaallee ittiin daballu namoonni barbaadanii yoo dura soqidda itti xiqqeessitanii jiraattan jechuudha. Soqiddoo dura itti xiqqeessitanii raattanii as bira soqiddatti dabaluun dandeettan. Soqidda jiraa sana osoo hin taane soqiddi bullaa'aa hin jira jechuudha. Soqidda bullaa'aa shigisan isa itti godhachuun dandeettan. Akkuma isin argitan kana suutaan harceetti dabalata. Daakuu jechaa yookaan daakuutti dabalata. Suutaan sirri sukkuumna jechuudha argitanii yeroo tokko osoo hin taane anas bira yeroo baay'eetti daballee jirra. Ammas biratti yeroo hedduutti daballee jirra. Suuta irra buufataa akkasii sukkuumna. Namni kamuu jechuudha dubartii arsii taatee kamuu kana beekuu qabdi jechaadha.
bakka kamittuyyuu inni nyaanni kun nyaata filatamaadha nyaata aadaa hedduu bareedaa ta'ee fi nyaata filatamaadha jechuudha namni kamuyyuu kana beekuu qaba jechuudha keessattuu ijoolleen mana madaamii jirtan kan beekne koottaa walirraa haa barannu kan wanta namni hin beekne martuyyuu kun hunduu gara haadhaatitti waan hin barannee fi namni hunduu walirraa haa barannu walaa barsiisnu siniin jedha hojiin kun waan guddaa ta'e osoo hin taane biyyaansi akka namni hin beekne illee jiraachuu mala akkuma namni beeku jiru namni hin beekne waan jiraachuu danda'uu fi akkasitti walaa barsiisnu siniin jedha kun saafaa qabaa kun akkana sukkuuma yoo akkanatti hin taane wal hin seenu yoo wal hin seenne ammoo hin mi'aawullee namatti illee hin tolu inni kun jechuudha akkami akka wal qabatee bareedu boodarra argitan jechuudha kinoo haala kanaan akkana sukkumameera maashaallah akkuma isin argartan kana sirritti sukkumameera jechuudha isin laallata akka fedha keessan jechuudha asbiratti amma kun xiqqoo laafee jira waan ta'eef maashaallah bareedaadha daabboo qoloo erga geessine sukkuumaan hundi xumurame booda daabboo qolootti daa'idha daabboo qoloo san yoo isaa sukkuumnu ta'e daabboo qoloon jalaa caccabdu waan ta'eef daabboo qoloo erga geessine sukkuumaan hundi xumurame booda daabboo qolootti daa'idha qorii kana jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah qorii yeroo gadiin bahuu fi yeroo mana itti fayyadamu kophaa kophatti qaba jechuudha namoonni qorii tokkocha qabdanii qorii tokkocha hin godhatina qorii sadii osoo godhatanii baay'ee bareeda maaliif jennaan tokko ka marqaa tokko ka dhadhaa tokko ammoo ka micciirraa sadaffaa kana ammoo ka mana itti fayyadamtan ka calleedhaan amma nu isinii hojjennu adaarsituu haa ta'uu abbaa gadaayyuu haa ta'uu inni sunniin mana keessa itti fayyadamuuf isiniin ta'u maaliif jennaan irraa ciccita calleen isaa horooma akkasitti hin qabu inni kun ammoo sirritti jechuudha haga fedhan osoo itti fayyadamtanii waan sirritti horooma qabu akkuma san argartan kana inni kun bareedina akka kaanii hin qabu haa ta'u malee waan orjinaalidha argitanii irra gad hodhamee jira akkuma san argartan kana inni kun irra gad hodhamee jira wannuma fedhanuu osoo ga'anii waan irraa yaa'u miti jechaadha akka kaanii san irraa hin yaa'u calleen guutuma isaa kaanii irra gadarra'an kun ammoo itti hodhameera jechuudha akkuma san argartan kana guutumaan guutuutti itti hodhamee jira jechuudha osoo kana dhabuu baattanii namni hundi keessanuu baay'ee bareeda maaliif jennaaniin qorii calleen irra gadarra'u sanniin jechuudha kageexiif itti fayyadaman sani yeroo baay'ee itti fayyadaman nama jala ciccitti inni kun garuuyyuu yeroo hundaan isin fayyada waan ta'eef akkuma isin argitan kana as biratti akkanatti jechuudha akkana qoqopheeffannee lafa kaayataa ergasii qorii keessa godhuudhaaf haala kanaan akkanatti qoqopheeffannee lafa godhataarra jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha waa hedduu namni hin beekne hedduu walirraa barannaa yaada as biratti kinooti qorii bishaan ho'aadhaan dhiqnee yookaan ammoo qulqulleessine erga kaane booda haala kanaan itti godhaa jirra jechuudha kinooti qorii akkanaa kana osoo qabuu baattanii hedduu irra bareeda isin fayyada waan ta'eef akkuma isin argartan kana maashaallah akkana itti goggo'aa jirra jechuudha sirri itti gad sukkuma seenuu qaba sirritti yoo walii hin seenini yeroo seenxii yookaan cuubeen muran nama hin muramu akkana itti madaammadamuu qaba wasseene jechuudha sirritti yoo seene yeroo muramullee hedduu bareedee ajaa'iba ta'ee murame jechuudha akkasumatti suutuma suutan jechuudha itti dabalaa akkana waseessisaa jirra daabboo qoloo ammoo ka suuqarraa san yoo gootan zayitii waan qabuufi as keessaa isinii hin mi'aawu akka itti gootanuu hin beekamu sababa saniif jecha ofii keessanii manatti gooysitanii yoo qopheessitan irra bareeda akkuma isin argartan kana kinooti hangana ol baasna irra jechuudha mataa akkanatti hirgamuu qaba yoo akkanatti hin rigamne isin jalaa dhooha jechuudha akka hin dhooneef akkana rigama erga rigamee geeffame booda akkana ta'ee jira kinoo argitanii akkana ta'ee jira maashaallah hedduu ajaa'iba ta'ee bareedee jira jechuudha nyaata kamuu jechuudha barbaaddanii akka isiniif qopheessuu barbaadan koomentii irratti barreessaa isiniin jedha yoo viidiyoon kun kasirri ilaalamu ta'e waan biraallee dabalee isinii fida viidiyoon kun kiyya kun akka sirri ilaalamuuf hiriyoota keessaniif sheer godhaa isin fayyada waan ta'eef as biratti akka hin qilleensuufne yoo qilleensaa hin dho'aa waan ta'eef pestaala itti shaffanna jechuudha pestaala nutsuu qulqulluu ta'e jechuudha itti shaffanna yoo pestaali itti shaffanini hin dho'aa waan ta'eef haala kanaan erga itti goone booda kurreetti gaxxaamna jechuudha akkuma isin argartan kana maashaallah qoriin kiyyallee akkana fakkaata namoonni qorii kana barbaadanillee keessan na dubbisaa isiniin jedha isiniif bitaa isiniif hojjechiisa qorii kana osoo dhabuu baattanii baay'ee bareeda horooma qabdi waa yeroo dheeraa isin gargaaru waan ta'eef namoonni meeshaa kamuu barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa geebana